Silaa yeroo kana keessa ilmi madaamii sin fuudhaa jedhee akkamitti didda? Sin fuudha jedhee hin didamu. Maaliif jireenyi widdiidha ka iddootti jireenya mo'atamutu barbaadama. Iddootti jireenya mo'atanii jiraatantu barbaadama waan ta'eef ilma madaamiitti heerumuun ilma barbaachisa. Nagaa sidiif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu? Nagaa keessan baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraatta baga har'a keessan darbaa jiraadhaa siniin jedha. Egaa obboleettiin keessan kuni mana madaamii jirti. Mana madaamii keessa yeroo dheeraadhaaf jiraattee jirti jechuudha. Garuu foonqaan ishees isas qabeera. Eenyu faana? Ilma madaamii faana jechuudha. Wal jaallatanii wal faqaaqaraniif. Isa bichaa miti kan jaallatte isheenis jaallatteetti. Inni jaallateera. Inni jaallachuusaa kan ittiin beektu hin gaafata. Hin caqacaqa. Bakka mana kana keessaa bayisin fuudhaa jedhaan. Eenyuyyuu beekuu hin qabu ani immoo nan beeksisaa jedha. Nama ilmi madaamii nama of danda'edha. Of danda'aadha jechuudha. Hojii qaba. Ilma madaamii iyyuu haa ta'u malee. Innaa mana kana keessaa bayisin fuudhaa jedha. Isheenis immoo ilaallatteetti. Tamacha'eera. Jaallatteetti. Xayyi maal godhure? Isheen erga jaallate, innoo jaallate, innuu immoo sin fuudha argeedhe maaltu ta'a? Itti mudduudha malee, itti heerumuudha malee, kana caala maaltu dhufa? Maaltu gadi dhufa? Silaa isaanuyyuu jaallatanii nama keenya yoo barbaadan ijoolleen isaanii akka fuudhan hin barbaadani. Hojjettu ijoolleen isaanii fuudhanii mayya maqaa isaanii biyya sana keessatti maqaan isaanii bade hojjettuu fuudhee Itoophiyaa fuudhee dirishinoo bakka harruma haati hin maraatti qaba dabarsaa hospitaala galti. Isheen garuu intaloon garuu ittiin heerumaa jette. Otoo isinii waan akkasii isin mudate akkam gootutti heerumtu moo dhiistu? Egaa qoosni herregaa mucayyoon akkasidha. Yeroo dheeraa mana isaanii keessa ture. Ilmi madaamii immoo na gaafataa, na janajjanataa, bakka jaalalumaan na gaafataa. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko na dirqisiisee hin beeku. Jaalalaan maleeyyuu. Mana kana keessaati bahiiti ani immoo beeksisee sin fuudhaa. Maal jedhee? Mana kana keessaa bahii beeksisee sin fuudhaa. Mana kana keessa osoo jirtu maa gochuu hin dandeenyu. Isheedhaafis sodaate ofiifis maqaa isaatiif sodaate jechuudha. So erga mana kana keessaa baate immoo ani beeksiseen sin fuudhaa. Bakka asii faanan jiraadha nan beeksisaa sin fuudhaa. Isheen immoo maayetti ani dhugumayyuu isa jaalladheera barbaadeerasi. Garuu immoo Araboonni nu warra hojjettuu isaanii taate nama keenya hin barbaadanis hin jaallatanis. Kanaafin sodaadhe garuu isa barbaadeera heerumuus barbaadeera faana jiraachuus barbaadeera. Mana kana keessa jiru yoo dhaga'ame dhiibbaa isaanirraan geessisan baay'eedha. Even harka duwwaa na geggeessuu dandeessi. Haati gurbaa jechuudha. Kanaaf akkam gochuun qabaa? Akkami furmaanni maaltu ta'a? Amma yoo caalmaa sagalee jette yoo namni kaan itti heerumi jedhe itti heerumeen tagaaffata. Yoommoo lakkii jedhe sagaleen baay'ee nan dhiisa. Jette jechuudha obboleettiin kuni. Meetoo sin ta'e maal jettu sin? Otoo akkas ta'e maal jettu? Mee dhugumatti ilmi madaamii waan fuudhu dhabee ishee fuudha? Really? Ilmi madaamii dubartii dhabee? Ilmi madaamii amma dhugumatti hin wallaale? Amala maatii sana, amala biyya sana, amala uummata sana hin beeku? Akka maatiin sun uummanni sun hojjettoota isaanii hin jaallanne jechuun hojjechiifachuu ergachuu mana keessa kuskus gochuu malee gaa'ilan nama isaaniitti akka dabalaman biyya isaanii keessa gaa'ilan ijoollee isaanii faana akka jiraatan akka isaan hin jaallanne akka isaanii bakka kosii caala jibban hin beeku. Hin beeka. Ara wallaale garuu maal yaadeetu? Maaliif baheedheen? Bayi jedhee achi yoo maal gochuuf? Dhoskaadhaan maal irraa godhuuf? Dhoskee maal faana godhuuf? Innaa an akka yaadutti asii bahii achi booda beeksiseensi fuudhannaa jedhu ani natti hin fakkaanne jechuun miirri wayiitti dhaga'ama. Dhugumatti dhaga'ameera. Ishee faana waan tokko godhu barbaadeera. Miira isaa sana alatti ishee baasee ka'ee yaa iddoo
achitti immoo faana jiraachuuf jedhee yaadaan akkasii yaade akka goote bahii jedhe manicha keessaa bahii jechuun hin baddi erga mana sana keessaa baddee immoo iddoo isheen jirtu inni beekaa hin dhaqa kanadha malee በምንም ተአምር ilmi madaamii hojjettoota hojjettuu fuudhaan zabati haati amma elektirikii qabatti sijamar haati aarraanu isaan ishiin jedhan haadha jalan dabarsan maatii isaaniitti baay'ee abboomamu keessattuu haati dubbannaan basmaam irris durbisi haadha isaanii baay'ee dhagahu ijoollee arabaa keessa haadha isaanii aarsuun barbaadan haati isaanii waan jette hin kabajamu ani na yaadadha madaamiin kiyya jalqaba nama isheen itti heerumte yaa usaanumatti heerumsiisee boodannaa qoratanii garuu gosni isaanii maalidha jedhanii waan ta'e gosa wayii jira gosni isaanii maalidha jedhanii haati maraadhu amma hiiktee galtu maleette siira isaan jennaan madaamiin hin galte ani sheera nagee mana shiyyuu yeroo tokko na agarsiisti duraan iddoo mana shii ta'e itti heerumtee baate yeroo iddoo tokko deemnu achiin akka tasaa yoo darbine gibbii kana ture manni keenya duraanii maal godhare ummeetu addaan na baasee jetti bakka haati akkas godhanna lan gaayila kee dhiisi kottena kalas haati jennan dhiisanii galu ijoolleen arabaa jechuudha qalbiin akka kanaan jiru haati dubbannaan hojiirra oola akka biyya keenyaa miti bara isheen heerumtee mana ishiitiin galti isheen ijoollee ishiirra jirtuyyuu haati hin ajajji mana ishii teessee biyya sanatti bakka kun aadaa isaaniiti akkaataa achas dhuftu jireenya biyya sanaati waan ta'eef haati dubbannaan already hojiirra oola na yeroo tokko dhageessaniittu ijoolleen sun kuweetidha piraankii godhan haadha isaanii hiriyoota isaa faana ta'ee piraankii godhe 3 ta'e maal qosoqqosu warrasi immoo haadha isaanii piraankii godhan 3 ta'aniitu hiriyoota isaa faana haadha isaa achi maal godha hojjettuu keenyarra jaalallina qabee nan fuudhaa hedheetti dawwala viidiyoo waraabaa piraankiidha yeete kanuma dhaga'uu isheettu naate abaarsa isa kana fakkaatu maal jechuudha jette akkamitti jette waan fuutu dhabde jette midiriishinoo bakka balaan kun gadi bu'i na achi piraankiidha jedheen hammam akka isheen jibbitu hammam akka isheen tuffatte kun ishee qofa miti kan ishii viidiyoodhaan waan gadi ba'e malee arabni hunduu ijoolleen isaanii hojjettuuma rabasma እና በለቲ keenya mucaan madaamii dhaala hin jiraatu haadha isaatti ala hin jiraatu haadha isaa dhaga si garuu maaliif si barbaade miira wayii jiraam waan sitti fayyadamuu barbaadu sanaaf malee abadan namni kuni biyya sana keessatti warra isaa keessatti maatii isaa keessatti na fuudhee jiraatan zabat soba hin danda'amu sobatuun taaneyyuu hin danda'amu hin yaalamus keessumaa too haati isaa jirtu moo eeree beesmaam hin yaadamu siin jedhe bakka na kanaafu waan hin taanetti hin galiin siin jedhaan waan hin taanetti baaqwaarac mangad ምንም የለም karaa gabaabaadhaan wanti wayitti baanis hin jiru an akka kootti jechuudha ittiin galiin siin jedha ani warri viidiyoo kana dhaggeeffatu immoo waan siin jedhu saantu beeka ati yaada namaan dhaggeeffadha itti akkasi